Le. Ini ashama isma yana gani aku beetan arra sagantaa gaaffii qabna sagantaan gaaffii bis kaayyoon si boorarra wajjin haasofna obboleessa kiyya kabajamaa fi jaalatamaa yeroo dheeraa addaan fagaannee wajjin Mahammad jechuudha. Kanaaf gaaffii teenya galuuf deemna. Gaaffii shanii haalli gaaffii kanaa deebisaa gaaffii shanii gaaffii jalqabarra gaafatamee deebisaa ni gallaami. Gaafu baga nagaan dhuftee gaaffii teenyatti fuune hayyee gaaffii lakkoofsa takka. Gaaffii lakkoofsa takkaa maal jetti? Gaaffii lakkoofsa tokko maal jetti? Ati eenyu jetti? Deebisaa lakkoofsa tokko irra jechuudha. Deebisaan ani qabus deebisaa sirriidha. Namni amantii hordofu kan hin beeku. Gaaffiin tiyyaa ati eenyu jetti? Deebisaan maali? Namni amantii hordofu kan hin beeku. Okey, deebisaa bareedaadha. Gaaffii lakkoofsa lama Oromoon maali jetti? Gaaffii lakkoofsa lama Oromoon maali jetti? Deebisaan kee lakkoofsa lama maali? Yaada kee kan hin beekne. Bareedaadha. Gaaffii lakkoofsa lama maal jetti? Oromoon maali jetti? Yaada kee kan hin beekne. Gaaffii lakkoofsa sadii Oromiyaan eessa? Waan nama gammachiisu. Oromiyaan eessa? Waan nama gammachiisu. Deebisaa gaaffii lakkoofsa sadiitti jechuudha. Hayyee gaaffii lakkoofsa afur kutaa meeqa baratta? Bu'uurri gaaffii deebisuu konfidensii qabaachuu. Gaaffii lakkoofsa afur deebisaan kutaa meeqa baratta? Deebisaa jiruuf. Bu'uurri gaaffii deebisuu konfidensii qabaachuu. Okey. Gaaffii lakkoofsa shan gara dhumaarra ga'u jira bire. Gaaffii tokko nuuf gaaffii lakkoofsa shan maal jetti? Kaayyoon tee maali jetti? Sangaggoo keessa qonnaa hundaa. Gaaffii lakkoofsa shan kaayyoon tee maali jetti? Sangaggoo keessa qonnaa. Ayyigaa dhaggeeffattoota keenya akkuma argaa turtan gaaffii fi deebii obboleessa kiyya Mahammad wajjin gaggeesse. Kaayyoon isaa maal jetti yaadda? Gaaffii fi deebii haala gaaffii deebii kana gaggeeffamu. Kaayyoon isaa akkaan ijaarutti nama bohaarsuudhaaf Tokko. qalbii namaa akka nama gammachiisuudhaaf itti fayyada. Dandeettii waa tilmaamuu illee namaaf dabalatee yaada. Bu'aa hedduu qaba bakka konfidensii namaa dabaluudhaaf maal kana kana jedhu. Anammoo akka jiru maal fakkaata beektaa? Yeroo ammaan tanaa kana namni waan feetee gaafattee maal jaa niin beeka jeenya. Waan gaafattee nama ammaa kanarraa kan beekne illee irraa hin dhabda. Waan fedhe ta'e Nama bakka abbaa seeraa ta'e tokko dhukkuba sombaa tokko maal yoo ta'e dhukkuba sombaa jechuun jeesi haasaa yookaan immoo nama ogeessa fayyaa ta'e tokko waan heera mootummaa gaafattee dibbii sitti hima bakka jechuun professionaliin jechuudha. Biyya kanarra namu is a professional of everything. Kanaa jechuudha. Kaayyoon isaa kanaa kanaafuu maal jechuudha waan hin beekne jechuudha. Waan beeknu ni beekne jennee jechuudha. Kaayyoon isaa kanumaa ittiin bu'aaraa irraa fudhatanii yaadna. gaaffii kanallee deebisaas osoo gaaffii hin beekne deebisaas yoo fayyadu hayyuusii kaati yaadda. Akkasii qopheessinee yaaduu dabarfatu yookaan gaaffii qabattee asuma waan beeku. Namoota yaadan dabarfullee bareedaadha. Gaaffii haala kanaan yoo isin gaafatu waan beektan qofa irratti xiyyeeffadha. Deebisaa waan hin beekne gaaffii deebisaa kan nettanii walitti hin bocarinyaadha. Waan hin beekne ni haasoo nettanii haasoo fedhu jecha keessa seentanii namni hedduun qaba. Haasawuma jecha haasawni gisee haasawni tokko baname jechuudha. Jaallumaa sooti jecha waan hin beekne keessa seenee bakka haasawni kiyyaa dhagahuuf baay'ee sagalee ol kaasanii balallaba. Waan hin beekne akka nama waan sibiil hojjetu waan akka hiisitti akka Egaan kee kanaa jechuudha. Waan na gaafatti ni qabdaa garuu addatti waan isaan gaafadhe itti yaadaa turte ni qabda. bakka ati gaaffii kana akkana gaafatu maaltu jalqabee isaa fidu gaaffii maaltu yaada kana siima namarraa dhageessa moo ifumaa kumte moo yaada kana anumaatu yeroo tokko jechuudha sagantaa wayitu kan nama warra Oromoo jira. Sababa kana wajjin sagantaa wayitu geessinee ture iddoo wayitti
sagantaa Oromoo qabdu akka Oromoo bilchaatutti Oromoo waa hedduu qabdi ayyaana irreechaa qabdi ayyaana irreechaa qabdi guyyaa amantii adda addaa illee qabdi amantiis qabdi amantii hundumaa jechuudha amantii Oromoo qabdi hundumaa musliima kiristaana hundi san qabdi dabalatatti immoo akka Oromootti Oromoon gaggeessuuti keessattuu akka Oromoo bilchaatutti Oromoo bilchaatu kan sinjoo dur gaafa Oromoon akkatti qabsaa'u hin beekne warra qabsaa'ee ibsu guyyaa wareegamtoota Oromoo jennu san irratti sagantaa akkanaa tokko qopheesseen ture namni hedduu itti bu'aare kaayyoo isaa immoo garuu waan hin beekne jechuun beekumsa guddaadha jechuudha. Kana galatu gaafa biraa qabda. Yaadami fuula dura garuu wantoota kanarra gurguddaa hojjennu jennee yaadna. Naa galatu.